abiyyin makamee jira, bitamee jira, warri naan jedhaa jirtan. Ani akkuma beekamu biyya kanatti kan galeef gaafa Eertiraa irraa gale aangoo xiqqoo siinaa kennanii turanii. OPDO'n yeroo angalusan paartiin OPDO'dha. Aangoo xiqqoo siinaa kennitee jirti. Aangoo xiqqoo naa kennite sanis baatii tokkoof guyyaa 25 dalagee irraa na ari'an, irraa na baasan jechuu kooti. Kanaaf achirraa kan ka'e an kan Kamaal paartii Paapaawwan kun paartii akka laaftutti ilaaltanii miti jechuudha. Akka laaftutti paartii ilaalamuu miti. Paartii Paapaawwan jechuun paartii Paapaawwan jechuun paartii akka ummata sikkoo mandootit, akka Harargeetit, kutaa kan keessaayyuu paartii walitti qinxaa'ee ijaaramee jechuudha. Kanaaf har'arraa kaasee paartiin kiyya, paartiin Paapaawwan biltsiginnaa ta'eera. Biltsiginnaa ta'eera. Maaliif biltsiginnaa ta'ee jettanii gaafii natti kaasuun keessan hin hafu. Maaliidhaaf biltsiginnaa ta'ee jettanii yoo na gaafattan ta'e an hoggaa paartii Eertiraadhaa galu gaafaan Eertiraadhaa galu nan simanne aarii kana waan qabuuf gaafa Jawaar Muhammad, Daawud Ibsaa, Profeesar Mararaa Guddinaa wal taanee paartii keenya sadiinitti jidduu isaa waa buufanneentiin turre. Wanti biltsiginnaa na godhu tokko isa keessaa tokkoffaan isa kana jechuudha. Gaafa san Jawaar gaafii tokko nutti kaasee jira. Jawaar akka paartii Paapaawwatitti, akka paartii Abaawoo, akka Kaafaawwatitti walitti dachaanee tokko taanee paartii jabaa taanee Jawaar Muhammad isa adda duree yookaan hangafa goonee nu jalaan hiriirra jedhanii paartii san keessaa gaafii nurratti ka'ee jira. Akkamitti Jawaar Muhammad paartii sanitti tokkoffaa ta'a? Akkamitti isa akka mootummaatitti isa kaawwannee nu jala deemu? Ana maana godhuu dhabdan? Kamaal Galchuu hoggaa 20 wayi Eertiraa keessatti qorri na nyaataa ture. Qorri achi keessan na dhayaa ture. Kanaaf aarii saniif kan ka'e kana qofaa miti. Gaafa paartii furdannee irra waan ta'eef eegee lafa taa'uu hin dandeenyu. Kanaaf paartii san namni Jawaar Muhammad akka mana hidhaa galu, akka paartiin Kafaawoo, Abaawoo, Paapaawoo jedhu akka badu namni godhe ana godhe jechuudha. Dhugaa feetan yoo taate har'a dhugaa jirtu dubbachuudhaaf dhufe. Anatu akka jarri bittanneeftu godhe. Maaliif jennaan gaafa Jawaar Muhammad Baqqalaallee numa wajjin jira. Kamaal Galchuullee numa wajjin jira. Daawud Ibsaallee numa wajjin jira. Xayyibaa Hasanillee numa wajjin jirti. Qabsaayaan Oromoo guutuun walitti qabamnee jirra gaafa jedhu an keessa hin jiru. Keessa hin jiru an. Hin jiru. Wanti keessa jiraachuu dhibee keessaa bayeef, wanti keessaa bayeef Daawud Ibsaa, Profeesar Mararaa Guddinaa
parsentii dhibba keessaa 45 fudhatan. Daawud Ibsaa 45 fudhatee Profeesar Maraaraa Guddinaa 35 fudhatee ana akka gad aanaatitti na laalanii 25 naa kennan. 25 garaa kiyya kanaa waa gooti moo paartii kiyyaa waa gooti? Akkamiin yaaddan isin akkamiin yaaddan? 25 kafaa of abaa'oon naa kennite sun anaa waa gooti moo garaa kiyya kanaa waa gooti? Kana qofaa miti. Jawaar gaafii nu dhiyeesse guyyaa san paartiin kun tokko taanee ummata Oromoo kana achi baafna jennee gaafa gaaddisa Oromoo jennee ijaaranne san ana ganna qabaa turani akka Daawud akka Kamaal Galchuutitti ganna qabaa turtan. Dhugaa jirtu adda ol baasuuf dhufe waan ta'eef abbaan feete natti aarii abbaan feete waan feete jedhi Kamaal Galchuu dhugaa irraa gadi hin bu'u jechuudha. Kana dhugaa irra dhaabbatee dubbata yoomillee taanaan sodaan beeku hin sodaatu. Haa galatoomu miidiyaa boqqolloo kun nuuf haa galatoomu. Kanaaf gaafa Jawaar Muhammad paartii hunda walitti qabee paartii hunda maqaan waamee nu waamu san ana ganna qabanii jiran. Tokkoffaan aarii mataa kiyya kana keessaa na ba'uu didde Daawud Ibsaa simatanii gaafa Eeltiraa galu anaa waraana 500 qabatee wayyaanee keessaa Eeltiraa dhaqe ana na simachuu didanii Daawud Ibsaa simatan. Daawud Ibsaa wanti simataniif waraanni Daawud Ibsaa baddaa jira gaara jira sodaatanii isa simatan. Ani waraanatti tiyya haga qabu hunda eegee tiyyatti hidhadhee galchee jechuudha. Galchee OPDO kenneera hunda isii kenne qorraa nyaachisaa naa obaasaadhee itti kenne. Kamaal Galchuu dhugaa malee dharan dubbatu yoomuu taanaan hin dubbatu. Daawud Ibsaa wanti simatameef guyyaa san waraana tokko bosona keessaa waan qabuuf waraana tokko waan qabatee galeef sodaatanii simatanii ana na simachuu akkamitti didan? Maana simachuu diddan isin warri kafaa'oo warri abaa'oo kun maanan siman? Akkamittiin har'a yeroo har'aa kana ammoo gaafa an ka'ee gaafa parsantii kee 45 fi 35 fudhattanii ana 25 naa kennitanii 25 sun garaa kanaan guuttadha moo paartii kiyyaan ijaaradha moo maal godha? Maan naa gooti? Qabsaa'eera waraana 500 fuudhee galeera saniif jettanii nan simanne. Har'a ammoo gayyaatanii Kamaal Galchuu OPDO ta'eera, Kamaal Galchuu Biltsiginnaa ta'eera, Kamaal Galchuu Abiyyi waliin dalagaara jettanii har'a yeroo olola narra dhooftan an nama sodaa irraa deebi'u miti. Paartii Biltsiginnaa ta'eera. Injiru ammaa booda injiru. Isa kaan baddaa kaawwattanii, isa kaan Finfinnee teettanii, isa kaan 45 fudhattanii, isa kaan 35 fudhattanii paartii kiyyaa jechuudha 25 kennaa. Akkamittiin Oromoo qabsaa'e naan jettan bara Oromoo qabsaa'ee waraana 500 wayyaanee keessaa fuudhee baheeyyuu galatan arganne isin biratti nan galateeffanne. Kanaaf jedhee tanan OPDO Biltsiginna gale jechuudha warra paartii boqqollootitti. Kana Jawaar Kamaal Galchuu nama dhugaarraa gadi hin buune dhugaa dubbatu hin sodaatu sodaan qabu tak nu bar osoo parsantii 35 naa kennitanii odoo 40 naa kennitanii mootummaa kana halkan waamicha halkan tokkootiin dhiiga dhaabne aangoo irraa buusna turre. Mootummaa tana waamicha halkan takkaatiin dhiiga dhaabne aangoo irraa gabbuufna turre. Garuu maaliif Kamaal Galchuu adda duree goone Daawud Ibsaa na jalatti maaliif hin hoogganamne? Maaliif Jawaar Muhammad na jalatti hin hoogganamne? Akkamiin na jalatti hin hoogganamne? Ani nama jenineera ta'ee raayyaa ittisa biyyaa ka wayyaanee ture akkamittiin na jalatti hin hooggafamne ana ganna deebiftanii parsantii 25 naa kennaa teessanii 60 40 fudhata har'a Kamaal Galchuu Biltsiginnaa ta'eera.
Kamaal galchuu garaa baaseera. Kamaal galchuu garaan irra tareera. Kamaal galchuu garaa bal'ata malee mataan qabu. Akkami akkana naan jettan? Xiqqoma isinitti hin dhagahamu. Kamaal galchuu garaa guddaadha malee mataan guddaa miti naan jedhaartan. Kamaal galchuu siyaasaan beeku qawwee tokkosuu malee naan jedhaartan. Siyaasaa beekennaan bar siyaasaa beeynaan oppidiyoon gaafa ani Eertiraa irraa galu aangoo guyyaa baatii tokkoof guyyaa baatii lamaaf guyyaa 40 naa kennite. Siyaasaa beeynaan himi. Siyaasaa beeynaan oppidiyoon isin jibbitan sun anaaf aangoo Shaashamannee keessatti aangoo naa kennanii baatii lamaaf guyyaa 40tti narraa buusan. Aangoo sanirraa na kaasan. Maal jechuudha? Maali gaafiin akkana? Amma dura mucaan inni hidhaa jiru sun eenyu maqaan isaa? Maqaa isaa na barreessaame. Gaazexeessaa eenyu jedhan san? Gaaddisaa moo maali? Gaazexeessaan tokko jira. Mee maqaa gaazexeessaa sanii na barreessaame. Miidiyaa OMN irratti gaafan affeeran waan jedhanii gaafiin akkasiin nama gaafatu maal inni? Maal inni? Gaafiin akkasii nama gaafatamuun sirrii miti. Sirrii miti. Eenyu inni barreessame maqaa sanii? Guyyoo Waariyoo. Birgaader Kamaal galchuu qondaaluma oppiidiyoo kana keessaan dhaga'ee jira. Qondaaluma oppiidiyoo kana keessaan dhaga'ee jira. Gaafa aangoo irraa wanti si buusaniif ati Kamaal galchuu dadhabaadha, leeziidha, siyaasaan dandeettuu jedhanii irraa na buusanii gaafiin kun dhugaadha moo dhugaa miti jedhee na gaafate. OMN addunyaan hundi ilaaltu irra na gaafatee na salphise guyyaa san. Maali gaafiin akkana? Maal jechuudha? Sirrii miti gaafiin akkasii nama gaafatamu sirrii miti. Miidiyaa irratti gaafiin akkasii na gaafatamee ture. Ati Kamaal galchuu Birgaarel Jamaal galchuu ati leeziidha, ati dadhabaadha, ati siyaasaan beeytu jettee oppidiyoon yookaan bilxiginnaan aangoo irraa si kaaftee wanti sin dhugaadha jettee jedhee na gaafate miidiyaa irratti gaazexeessaan Guyyeessoo Waariyoo abbaa wantaa sun jechuudha. Sirrii miti. Aarii kanaaf jedhee miidiyaa Amaaraa waaltaa irratti OMN wanti achi dhaqee guyyaa san afaan Amaariffaatiin akkaataa miidiyaa OMN itti deemaa jiru sirrii miti. Jawaar Muhammad sirrii mitiin jedhe. An Kamaal galchuu sodaan beeku. An dhugaa isinitti himuudhaaf ummanni kiyya dhugaa isinitti himuudhaaf osoo akka gaafa Jawaar Muhammad akka gaafa inni paartiin kamuu tokko taanee jirra jedhee paartii san jalqaba irratti maannaan jedhanii gaafa gaaddisa Oromoo jennee ijaaranne san Kamaal galchuu yookiin Birgaader Kamaal galchuu akka paartii kana hoogganu sifillaanaan jedhanii okee jedhee itti gale malee hin seenu ture. Guyyaa sanuu hin seenu. Akkamitti Daawud Ibsaa Profeesar Maraaraa Guddinaa Baqqalaa Garbaa maal jedhani achi jalatti nuti Jawaariin uf dura buufannee Jawaar nama sammuu qabu, Jawaar kun nama addunyaa bulchuu danda'u, isa hoogganaa goone Daawud Ibsaatu jedhe waan kana dhageeffadha. Daawud Ibsaatu jedhe anaa miti. Jawaariin walina
jawaarin kana Daawud Ibsaatu jedhe jawaarin hoogganaa goone gurbaan kun nama cimaadha gurbaan kun nama gandummaan qabne Daawud Ibsaatu jedhee beekadhaa dubbii kan guyyaa san an Kamaal Galchuu dhugaa namarraa dhugaa irraan buune dhugaa dubbata jechuudha gurbaan jawaan kun nama gandummaan qabne nama ammallee sammuu qabu nama siyaasaa danda'u nama sabaaf sablammii kamuu hojjaan hin qoonne inni nu haa hoogganu nu ammoo isa jalatti iriirree Oromoo tana tokko goonaa jedhe Daawud Ibsaatu jedhe Baqqalaa Garbaallee akkas jedhe garuu gaafa kana osoo akkasaniin jawaariin osoo adda duree keenya goonee nama nu hoogganu goone har'a mootummaa har'a an itti galee biltsiginnaa ta'e tana waamicha halkan tokkootiin dhiiga dhaabnee silaa mootummaa irraa buufna turre garuu ofii 45 fudhatanii 35 fudhattee Kafaa'oon Abaawoon 45 fudhattee Kamaal Galchuu 25 argattu anaa 25 tunaa malee kun 25 sun mee maal naa gooti ya 25 anaa miti garaa kiyya kana guutuu hin dandeettu jechuudha maali hoggaa meeqa hoggaa 4 hoggaa 5 hoggaa 6 eeltiraa keessa teenne mootummaa wayyaaneetiin lolaa turre har'a kabajaan kun marti dhabame jawaariin adda duree goone nu ammoo duubaan jawaar kan of dura oofannee jettanii warri haaftan anaa naan taan osoo Kamaal Galchuu godhattanii har'a mootummaa tana silaa waamicha halkan tokkootiin dhiiga dhaabnee aangoo irraa buufnee turre taan kanaaf akka Kamaal Galchuutti ololli amma narratti deemaa jiru kun narraa haa dhaabbatu an amma wanti siyaasaan kiyya wanti amma biltsiginnaa keessa nagalcheef ammallee akkuma bara wayyaane biltsiginnaa keessa galee waraana 500 fudhadhee baye ammallee siyaasaadhaaf biltsiginnaa keessa galee waraana 600 fudhadhee jaalmarra ofii du'eedha wanti biltsiginnaa keessa nagalcheef wanti osoo Oromoon yeroo kanatti waa'ee paartii miti waa'ee nyaachuutu dadhabe wanti waa'ee paartii Paapaawoo diigee wanti biltsiginnaa keessa seeneef siyaasaadhaaf garuu namni siyaasaan beeku Birgaadir Kamaal Galchuu siyaasaan beeku garaa guddata malee sammuun guddatu warri naan jettanii walola narra oofaa jirtan uf sirreessuu qabdan keessaafuu namni lamaa namna haga sadii wayii wanti isin galateeffachuu barbaad aslii onnee sabaa obbo Tolchaa Huseen Madda guddaa galatoomii waan kana narraa mormataa turtanii yeroo namni narratti gadi ba'ee Kamaal Galchuu galtuudha Kamaal Galchuu bitamtuudha yeroo naan jedhu namni akka aslii onnee sabaa namni akka obbo Huseen Tolchaa Huseen Maddaa galata guddaa na biraa qabdanii galatooma maqaa garaa kiyya guddaa kanaan baay'ee isin galateeffadhaa naaf galatooma isin gandummaan qabdan dhugaa dubbatta waan ta'eef har'a narra dhaabbattanii yeroo namni narratti duulaa jiru yeroo Ameerikaadhaan narra duulaa jiran yeroo Austraaliyaadhaan narra duulaa jiran yeroo mana biyya Arabaatiin narra duulaa jiran yeroo baqattoonni Kaayiroo keessa teettanii UN keessa teettee narra duulaa jirtu aslii onnee sabaa narra dubbattan maqaa garaa kiyya guddaa kanaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedhe akkasi gandummaan qabdan isin
dhugaa jirtu narraa dubbattani ani Kamaal Galchuu har'allee taanaan borullee taanaan dhugaa jirtuun dubbadha dhugaa jirtuun dhiisu jechuudha. Kanaaf tolchaa Hussein Maddaa obbo Asluddin Muhammad guddaa galatoomaa galata qabdanii isin warra gandummaan beeyne. Kanaaf miidiyaan kenna miidiyaan obbo Tolchaa Hussein Maddaa sunis nu jabaatuu qabaa nu dubbatuu qabaa waan kanarratti warra nurra duulaa jiran kan irraa nurraa dubbatuu qaba miidiyaan kenna sun jechuudha. Kanaaf nuti warra dhugaa namaa balleessuu miti an Birgaader Kamaal Galchuu wanti paartii biltsiginnaatittiin paartii Paapaawoo balleesseef paartii biltsiginnaa kana seenee paartii Abiyyi kana seenee waraana 800,000 fudhadhee jaalmarroo fiduudha. Kanaafuu naa beekuu qabdanii jechuudha. Yoo isin na deeggartanii na jajjabeessitanii akka aslii kanatti akka Tolchaa kanatti yoo na jabeessitanii narraa dubbattan ani biltsiginnaa seenee yoo biltsiginnaa makiinaa naa kennite anamma gama tokkoon garaan kunillee baay'ee furdadhee jira miilaan deemeellee hin danda'u miilaanillee deemee hin danda'u. Kanaaf biltsiginnaan makiinaa naa kenniti yeroo gabaabaa keessa makiinaa naa kenniti makiinaa sanallee fudhadhee jaalmarroo erga. Kanaaf kabajamtoon akkasuma waan galateeffachuu barbaadu keessa waan galateeffachuu odoon galatoofanne asirraan baane keessa warroonni na jaalattan warroonni miidiyaa keenya kana jaalattan warri akka takkatti sandaaboo warri akka ka'aa buttaa nageessoo hudduu diimtuu hangaasaa yookaan taanikaa taayyee dadhabaa shurrubbee ija dhiitaa warri akkanaa kunniin guddaa galatoomaa warri na deeggaraa jirtan galatoomaa isiniin jedha. Kanaaf Birgaader Kamaal Galchuu Birgaader Kamaal Galchuu yeroo kanatti nama furdatee waan dhugaatii barbaadaa. Kanaaf akkuma beekamu dhaamsi inni xumuraa yoo garaa guddifachuu barbaaddan yoo garaa guddifachuu barbaaddan an akka Kamaal Galchuutitti duraan garaa hin danda'u garaa danda'aa ture gaafa eeltiraa turu guyyaa 5 waan nyaadhu har'a garuu orga biltsiginnaa dabalamee biltsiginnaa waliin dalagaa jiraat orga biltsiginnaa waliin dalaguu eegalee garaan kun nurraa gad hir'atee yennaan rakkoodha amma garaan nu guddatee jira waan ta'eef garaan nu guddateera waan ta'eef
namni daabboo barbaadan namni hiyyummaa keessaa bahuu barbaadan akka paartii bilisiginnaatitti koottaa nutti dabalamaa. Kanaaf har'a irraa kaaftanii warroonni olola adda addaan irra oofaa jirtan akka narraa dhaabdan kabajaadhaan ulfinnaan isin gaafannaa jechuudha. Ani har'a irraa kaasee paartii daabboo ta'eera, paartii garaa ta'eera. Har'a irraa kaasee ani paartii garaa, paartii daabboo, miidiyaa daabbootii galeera olola narra ooftan narraa buusa. Hin barbaadman. Akka Birgaadir Kamaal Galchuutitti paartii daabboo yookiin paartii bilisiginnaa seenee akka gaarii jiraataa jira. Kana wanti na beekuu qabdan har'arraa kaasee akka jeneraalaatti paartii daabbootii galeera yookaan miidiyaa daabbootii galeera jechuudha. Bas injiru amma booda olii gad deemtanii injiru kana har'arraa kaaftanii an paartii daabboo ta'eera. Isinii galee kanaaf olola narraa gadi buusa. Olola narra ooftan anama ba'aa garaa kiyyaa malee ba'aa olola keessanii baachuu dadhabe yookaan dhaga'uu dadhabeera waan ta'eef kana yeroo koronaati kanaaf kabajamtoonni ummanni keenya wanti nuu beekuu qabdan akkuma duraan dubbadhe nuti paartiin kafaa'oodha, abaa'oodha, shaneedha. Kafaa'olleen abaa'olleen har'aatitti wanti paartii bilisiginnaatitti na dabale garuu ummanni hedduun paartii kana hin diigini. Gaafiin dheengadda walgayii godhee paartii kafaa'oo irratti walgayii godhee paartii kana nurraan diigini. Paartiin kun paartii seena qabeessa. Paartiin kun paartii jaarraa abbaa gadaatiin fa'a ijaaramtee. Paartiin kun paartii waaqoo guutuutiin ijaarame. Paartiin kun paartii akka leenjisoo diigaa fa'aan ijaarameeti. Nadhii gammadaa fa'aati. Hin diigini jettanii warri harka baaftanii gaafii kana na gaafataa turtan. Paartiin kun akka paartiin kafaa'oo kun akka paartii san ta'e nan beeka garuu wanti keessa nagalchee paartii kana akka diigu godheef ummanni hedduun na arrabsaa ture. Kamaal siyaasaan oofatu, siyaasaan danda'u, siyaasaan beeku haga garaa guddatu mataan guddatu naan jettanii olola waan irra oofaa turtaniif kana qofaa miti. Nasimachuu diddani gaafa angalu nasimachuu diddani waan shanee simattaniif ana nasimachuu diddanii shanee sifattan gaafsan aariin kiyya achirraa waan ka'eef paartii kana akka diigom godheeraa jechuudha. Haa ta'u garuu odomaa jennuyyuu jechuudha an mootummaa bilisiginnaa kanaayyuu jechuudha Abiy Ahmad kan kabajaa fi malee daabboo amma nu kenne kana nu dhorgataa fi malee
Dr. Abiy Ahmed yookaan Abiyoot Kaasayuu ani paartii bilxiginnaa keessa illee jiraadheef hin sodaadhu. Silaa akka inni daabboo kana nu dhoorgataaf malee waamicha halkan tokko goonee paartii waamicha halkan tokkootiin dhiiga isa dhaabna turre. Dhiiga isa dhaabna silaa Abiyoot Kaasayuu kan dhiiga dhaabna. Garuu godhuun barbaannu malee. Godhuun barbaannu. Maaliif godhuun barbaanne? Daabboon kun hin jiru. Isinii galee waamicha halkan takkaatiin dhiiga isa dhaabna silaa mootummaa Abiyoot Kaasayee kan waamicha halkan tokkootiin garuu godhuun barbaannu jechuudha. Har'a Abiy Ahmed yookaan Ashaagireen mootummaan keenya Ashaagireen halkan takkaan mootummaa kanarraa buufnee dhiiga isa dhaabna garuu daabboo kana eessaa fuunee nyaanna hin jiru. Ammallee yoo mootummaa Ashaagiree kana waan aangoo irraa ka buufnu taate eeltira dachaana kanaaf miidiyaa boqqolloo kun yookaan miidiyaan daabboon eeltiraa keessa hin jiru. Eeltiraa keessa hin jiru jechuudha. An akka Kamaal Galchuutitti akka Birgaadir Kamaal Galchuutitti Arsii keessatti waa hedduu hojjetaa jira. Harargee keessa waa hedduu hojjetaa jira. Baalee dhaqee Baalee keessatti waa hedduu hojjetaa jira. Jimma dhaqee Jimma keessatti waa hedduu hojjechuu jira. Walloo dhaqee Walloo keessa waa hedduu hojjechuu jira. Garuu ammoo odoo waa hedduu hojjedhu wanti naa beekuu qabdan akka Kamaalitti mootummaa kana silaa dhiiga dhaaba daabboo kana na dhoorgee jedhe taraa tokko hedduu irra deebi'ee irra isinii dubbataa jira. Hedduu isin daabboo kana nyaataniin argine bar mormitoonni paartii biraa paartii Kafaa'oo paartii Abaa'oo paartii Maarroo ka jettan kun daabboo kana nyaataniin argine osoo daabboo bilxiginnaa nyaatanii argitanii tokkoon keessan boru ganama gugattanii dhuftanii Abiyoot Kaasayee kana deeggartan jechuudha. Nyaatanii nagarre akkami argitanii argine isin hin argine. Isin nyaatanii nagarre daabboo kana odoo nyaatanii argitanii hundi keessa. Shanet daabboo kana na jalaa buusuuf shanen daabboo gabbuusu heddi ammallee. Kanaaf dhaamsi inni xumura borri daabboo kana nyaataniin argin koottaatiif daabboo bilxiginnaa nyaadha. Koottaa daabboo bilxiginnaa nyaadha. Daabboo bilxiginnaa koottaa nyaadha. Kanaaf nuti ijoolleen Arsii kana dalagaan keenya dalagaan bilxiginnaa kana uffata hadha nurra argitan boru nurratti arguu hin dandeettan. Wanti paartii kana keessa nagalcheef tokkoffaa kana daabboo har'a nyaanne ka biraa nyaanna boru kanatti deebi'uu hin dandeenyu. Kanaaf nuti ijoolleen Arsii waan ijoolleen Arsii yookaan ijoolleen Sikkoo Mandoo na gammachiiftu yookaan natti naataatan keessa nama Oromoo tanaa
arsii haa ta'u obboleessa kee haa ta'u gandummaadhaaf hin deeggartan jechuudha. Baay'ee gaarii. Wanti akkanaa baay'ee gaarii. Wanti akkanaa baay'ee gaarii. Arsiin nama Oromoon dalay obboleessa isaa yoo ta'e hin deeggartu jechuudha. Amma na deeggaraa jechuufi miti akka Kamaal Galchuutiin na deeggaraa jechuuf osoo hin taane waa xiinxallee argee jira. Haalli kun itti fufuu qaba. Akka ijoollee tokko tokko akka ijoollee bakka biraa akka ijoollee naannoo warra aggaaroo kana warra hin jiraami akkasit gandummaan qabdu baay'ee gaariidha. Ijoollee xiqqoo mandoo abbaa fedhe yoo ta'e ani silaa amma arsiidha akkamittiin Kamaal kenna ati arsiidha si deeggaruu qabna jettanii akkamittiin na jajjabeessuu qabdanadha silaa gadi baatanii ana obboleessa keessan ana arsii keessa dhalate kana Birgaadir Kamaal Galchuu na faarsuu dhiiftanii narra duultan maaliif gandummaan beeytan waan ta'eef gandummaan beeytan. Kanaafuu anillee rakkadheetuma paartii bilchiginnaa seene waan ta'eef narra laalinaa gaafa shaagireen achiin ari'e isinit deebi'a rakkoon qabu isinit deebi'a. Kanaaf nuti kanaafu dhaamsi ana isinii dhaamee asirraa bu'u maal yoo jettan abbaa fedhe haa ta'u fakkeenya ijoollee arsii kana jalaa fudhadhaa. Namni tokko ganda keessanii dhalateef namni tokko naannoo keessanii dhalateef hin deeggarina. Abiyyi Jimmaa dhalateef hin deeggarina. Abiyyi Bashaasha dhalateef ijoolleen Bashaasha hin deeggarina. Akkuma amma ana Birgaadir Kamaal Galchuu ijoolleen arsiin irra duulaa jirtan kanatti kutaa hunda keessaayyuu irra duuluu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf Taayyee Dadhabaa Shawaa keessaa dhalate. Taanikaa Mataa Qullaa Harargee keessaa dhalate. Garuu ijoolleen Arfan Qalloo Taanikaan Harargee keessa dhalate jettee Taayyee Dadhabaa Shawaa keessa dhalate jettee takkaan deeggarreen siin jedhe takkaan deeggarree hin beekaa. Garuu ammoo waatu jira. Ijoolleen abbichuu rakkoo xiqqoo qabdan ijoolleen tokko wanti akkasii isinirraa hin barbaachisu. Isin amma wanti akkasii isinirraa hin barbaachisu jechuudha. Fakkeenya ijoollee arsii irraa fudhadhaa ani Kamaal Galchuu yookaan Birgaadir Kamaal Galchuu arsiidha. Ijoolleen arsii narra gadi bayanii narratti duulanii jechuudha. Narratti duulan. Kanaaf yoomuu taanaan nama ganda kee keessaa dhalate an silaa waan kana isinitti himuun qabu. Silaa waan kana isinitti himuun qabu. Maaliif isinitti himaa jira yoo ta'e ana daabboo kana na jijjiire yookaan daabboo kanaaf bitame malee an waaqoo guutuu irraa dhaale gootummaa jaarraa abbaa gadaa irraa dhaale gootummaa nadhii gammadaa irraa dhaale gootummaa. Garuu ammoo ay dhiyoo kanaa ga abiyyiin dhufe kuni maaliif jennaan xiqqoo daabboon kuni miidiyaan daabboo kun jechuudha. Miidiyaan daabboo kun baay'ee gaariidha. Garaa duwwaa nama naffeeru. Amma miidiyaa biraa yoo fudhattan OMN gaafa na affeere san daabboo kana biran kenne. Daabboon kun biran jiru maal jechuudha. Miidiyaa waan adda addaa baay'ee miidiyaa adda addaa irratti affeeramee ture an akka Birgaadir Kamaal Galchuutti. Garuu daabboo kana bira kenne miidiyaa daabboo jechuun kana laal. Miidiyaa Abiyyi jechuun kana.
miidiyaa taayee jechuun miidiyaa kana kan isinii galee isinii galaara moo isiniin galu akkanumaan isinitti ijaaraan kana miidiyaa taayee jechuun miidiyaa daabboon beekame miidiyaa abiyoot kaasee jechuun miidiyaa daabboon beekame miidiyaa abiyooti jechuun boqqolloon tokko Harargee keessatti kumtaala 500 fi miliyoona 2.84 ta'eera misingaan toleera baran akka gaarii oomishamaa jira asii Wallaggatti namni aduu Arsiitti namni aduu Jimmatti namni aduu Jinnitti namni aduu mina gabbaa suuraasee goddaayi kana miidiyaa abiyoot kaasee jechuun miidiyaa addunyaa kanarraa tokkoffaa jechuun miidiyaa kana ana akka Birgaadir Kamaal Galchuutitti nama dhugaa dubbatu keessa nama tokko nama dhugaa dubbatu nama dhugaa raandamni keessa nama tokko kana yoomiyyuu taanaan wanti asirra isinii dhaamu yoo jiraat akka Kamaalitti yoo jiraat wanti isinii dhaamu yoo jiraat akka duraatti deebiftanii yoo aangoo ati qabattee nu hogganta Kamaal Galchuun aan jettanii Daawud Ibsaa Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa Profeesar Mararaa Guddinaa paartiin kunniin na jalatti dachaatanii 25 irraa 35 yookaan 45 naa gootan paartii keessanitti hin deebi'a yoo kana naan godhin paartii keessanitti deebi'uu hin danda'u paartii madaabboo yookiin paartii madaabboo kana waliin jiraachuu naa wayya alaaf media boqqolloo argaa isaa okay kanuma fakkaata ijoollee wanni isinii dhaamnu kanuma ergaa tana walii dabarsaa anama fakkeenya viidiyoo kana wanti isinii dalageef ijoolleen jechuudha ijoolleen gandummaa deemtan abbaa fedhe yoo ta'e wallahi dhugaa dubbanna taanaan namni akka jaarsolee dulloota tanaa namni akka Kamaal Galchuu gantuun jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf namni akka Kamaal Galchuu gantuun namni akka ani jaarsolee namni Jawaar Muhammad hagarraa itti taphachiis isinii gala wallahi har'a silaa paartiin kun jechuudha maanna ummanni keen haadha Jawaar Muhammad mana hidhaan galu maqaa eenyuutiif maqaa Daawud Ibsaa maqama dulloota jaarsolee dulloota aangoo qabnettee olii gad deemtee aangoo irra odoo wal nyaattu anaamaa 25 anaamaa 40 anaamaa liin kennine jechaaf jettee irra odoo wal fixxu odoo Jawaar Muhammad gadi bahee Baqqalaallee Kamaalillee nu wajjin jira Daawudillee nu wajjin jira Maarollee nu wajjin jira osoo jedhuun gantoonni garaaf jettee paartiif jettee bakka duratti wal fixaa turte dulloonni aangoof qabsooftu uummata Oromootiif qabsooftu ta'an har'a Jawaar Muhammad nyaachifte isinii gala kanaaf ammallee gantuun gantumaa Kamaal Galchuu yoomillee taanaan gantuudha kaleessa seenaa dalageera galatoomi jennaan garuu har'a ammoo yeroo inni gantuu ta'ee paartii bineensa paartii uummata Oromoo dhiiga xuuxatee dhugaa jiru kana itti dabalamee har'a yeroo inni deeggaru kanatti fakiu jennaan jechuudha ganda kenna yoo ta'e wanti irra dhaabannuuf hin jiru kanaafuu har'a silaa yeroo kanatti waa'ee paartii diiganii OPD yookaan biltsiginna makamuu osoo hin taane paartii isaanii saniyyuu balleessuuf silaa nama irratti hojjetu osoo ta'an osoo Kamaal Galchuu mee maal dalagaara Kamaal Galchuu qeerroon si eegaa jirti Kamaal Galchuu gadi baatee waan dubbattu Kamaal Galchuu gabbaatee bakka Jawaar buutee waan dubbattu yoo itti iyyitu garaachoon garaan irra tare kun jechuudha akka raacha har'a gadi bahee yeroo inni biltsiginnaa jala deemee afaan takka yookaan deebii takka deebisuu dhabutti
wallahi baay'ee nutti dhagama jechuudha. Kanaaf har'allee taanaan kaleessa seenaa dalayde seenaan sun seenaan ati kalee dalayde sun kama kaleessaati malee har'as hin taru. Kanaaf namni kalee seenaa dalage seenaa sanarra fiddeef jala balleessite jechuudha. Kanaafuu kalee seenaa dalayde inni har'a wanti si faarsinu bakka ati badii irra jirtutti namni si deeggaru hin jiru. Kana jennaan namni Jawaar Muhammad qilee seensise namni Jawaar Muhammad mana hidhaa kana seensise tokkoffaan jaarsolii madulloota tan isi Daawud Ibsaa maal jettan tana Kamaal Galchuu kana warra paartiif jecha qabsaa argitanii durallee jarri kun paartimaaf jecha qabsoofte malee ummata